Karabicho itule jawabuda gadode baufira otakiti Aisha marka funeeda wattoota fi kabajamtoota keenya amma keessatti argamnu dirree irreechatti argamna na biratti argamanii jechuudha keessummoota hedduu qabadheen jira kanaaf keessummoota kiyya wajjin hanga ani turtii hanga xumuraatitti godhutti isin wajjin turaan affeerraa kiyya diizaayinii uffatallee immoo baay'eetu jira jechuudha diizaayiniin calleellee ni jira sanbiras jechuudha diizaayinoota hedduu jira diizaayinootas qabannee dhufnee jira kanaaf affeerran kiyya hanga xumura qophii kiyyaatiin wajjin ta'an affeerraa kiyya kanaafuu gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsa maqaa isaaniitti irraa eegalla baga nagaan dhuftan baga nagaan nu hidan hayyee eenyu jedhamta maqaan kiyya Mahammad Amin Karuu jedhama hayyee maaliif asitti argamtan har'a guyyaa irreechatti ayyaana irreechaa irreeffanna jennee dhufne baga rabbiin nama ta'an nu ga'e isinillee baga walbaan nu ga'e amiin ayyaana kabajaa ayyaana guddaa uummata Oromootiif bakka jirtanitti dhaamsa isinii dhaamu jaalalaa fi kabajaa isinii qabu dhageessuu barbaada jechuudha. Aye galatooma mee dursa asitti argamtan maatii keessa wajjin asitti argamtanii mee kanaafuu maatii keessanii fi firoota keessanillee warra Oromoo ta'an hundaanuu baga isiniin ga'e jechuu barbaada. Kan waratti waan jechuu barbaadu maatii kiyya ka wajjin argamee as jiran kana wajjuyyuu fi warra manatti hafanii fi warra dhufanii irreeffachuu dhufanillee fi warra biyya nama Oromaa keessa jiran hunduma isaaniitu baga ayyaana irreechatti nagaan isiniin ga'e isiniin jechuu barbaada. Amiin baga wajjumaan keenya jenna. Mee kara diizaayinii kanatti yoo tarree diizaayinii amma ofirraa qabdan kana jechuudha eenyutu isiniif hojjetame gubbaa kanarraa eegaleetiin hanga shaamiz ofirraa qabdaniitti mee diizaayinoota kana. Waa'ee diizaayiniitti yoo dabarre kun akkuma beekamu alaabaan irratti jirtu kun fuma irratti galchine jira kun illee hin bitame kana tarraan immoo kana faaya ofuma oomishna tiim Mahammad jedhamu Jama kiyya kana Ahmad hojjetaa jechuudha. Ahmad hojjetaa kun oomisha isaatii jechuudha isatu hojjete. Sirriitti miidhagaa. Mee kara diizaayinaa kara harkaa kanarratti kan mul'atu kana harkaa irratti kan mul'atu kunillee calleedha. Faaya Oromooti. Calleedha harkumaan hojjetama. Asuma biyya keessatti numatu hojjeta kun ijoollee kiyya kanatti hojjeta. Kanallee isaanumatu hojjeta jechuudha. Ayyee galatooma asiriin jecha baaba ati maqaa kee nutti himi. Maqaan kiyya Numaani. Ayyee. Numaan Mahammad jedhamta. Ayyee diizaayinii akkanatti kaa'amee jedhe kana eenyutu si dalaga ofii dalagatte moo? Kana jechuun obboleessa keetu si dalaga jechuudha. Okay kana immoo ofii dalagdamti re? Ayyee numaan keenya diizaayina laaltu kana kan harkaatitu dalage shaamiza ofirraa qabdu immoo obboleessa keetu si dalage kan mormaa kana odaa kana eenyu si dalaga? Udah kan ofii dalagdee jechuudha. Tole ayyaanni irreechaa mee maal fakkaata akka ilaaltetti? Bareeduma. Ayyee baga isiniin ga'e eenyu fa'aa jechuudha. Haadhatti illee warra irreechaa hundaa baga waliin nu ga'e. Okay abbaa kee moo bira jira yoo eenyu baga isiin ga'e isiin jedhee jira akka carraa fi muummaanti waan dhufneef baga isiin ga'e jetteen jirta. Okay galatoomii waan biraa mee ati ijoollee akka ta'eeti reef lafaa dhufaa jiran kanaaf mee maal dhaamta ati kun diizaayinoota akkana kana hojjetaa jirta. Akka daaraa kanarra akkiyaa kanatti diizaayinii babbareedaa kana akka hojjetan isin dhaama. Dubarallee dhuftanii isin barsiisuu dandeenya. Okay ijoolleellee barsiisuu yaada qabda jechuudha. Okay naaf galatoomii guddadhu isin jedha. Hayyee obboleettiin teenyaa asitti argamtii mee maqaa kee of beeji. Maqaan kee Sumayyaa Muhammad jedhama. Hayyee. Ana bara bittaa sagalee ana barana. Hayyee. Uffata diizaayinii akkanatti bareedee baay'ee callee aadaa kan kaartii jalatti kennaa jenna. Hayyee. Uffata kanallee abbaa kiyyaa fi hojjetaa isatu hojjetaa jechuudha. Hayyee. Mee kanaafuu waan diizaayinii irraa wanti gaafachuu barbaade jechuudha. Ka ittiin fahamte kana akka olii irraa qabee hanga mormaatti jechuudha. Ofii keessanii hojjeta isin dhibee beekaa? Gaafa gisee baruun xiqqoo dogongora jiraachuu danda'a. Hayyee. Suuta keessa sirreeffachaa nama dhiibuu akka yaadatan.
Tole mee dubartoota akka keetiitiif wanni itti dhaamu barbaadu mee warreen diizaayinii kana baruu barbaadan diizaayinoota callee kanas warra baruu barbaadaniif mee maal dhaamta fati gara keenya kootaa si barsiisaa jettaa immoo baradhaa jettaa immoo mee wanni itti dhaamu si barbaadu. Diizaayina akkanaa kana akka hojjetan deddeebisuu qabna. Akka karaa irratti hojii adda addaatiin faaya adda addaatiin akka hojjetan isaanitti himaa yookaan immoo barsiisuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf akka dhufanii nuwaa fi irra keenya qaqqabbatanii yookaan fudhatanii Baay'ee galatoomii baay'ee namatti toltanii uffata aadaatiin faayamtanii yoogaa akka ta'an mee irreecha irraa hoo maal fakkaatanii baga isin hin ga'e warra ati jechuun barbaadoo ni jira? Irreecha irraa baay'ee nama gaddisiisaa illee nama gammachiisaa illee garuu warra rabbiin Rahmataa godhuuf jecha kan dhukkubsatanii mana yaalaa jiranillee rabbi aafiyu. Kanaaf irreecha irraa baay'ee namatti tolaallee nama gaddisiisaa illee jechuun barbaada. Tole mee atama haala hojii amma irra jirtu kanaa fi barumsi kee walitti wayisa harkaa bu'amee akkamitti hojjechuu barbaadda duratti? Inshaallah barumsaa fi uffata caallee adda addaa kana yoo hojjetu guyyaa hin qabaa sa'aatiidhaan yeroodhaan addaan baafadheen jira karooraan deemaa jira jechuudha. Kanaaf karooraan hojjetame nama dhiibee yaada. Tole galatoomii asitti illee kan argamtu obboleettii keetii isaatti faamtee argamtu mee maqaan kee hin jedhamu? Maqaan kiyya hamma madamin jedhama. Ayyee. Salam barakata torba. Mee kara diizaayinii kana obbolaawwan kee wajjin dhufuu kee ni yaadadha. Mee kanaafuyyuu atis callee garaagaraa irratti yeroo baay'ee ni hojjetta. Mee mudannoon si mudate jira marfeen faatti waraanee beeka yookiin immoo dogongortee beekta? Dogongoruun gisee duraatti irratti waan hin jiru. Amma garuu hin dogongoruu amma waan sirriitti beekuuf hin dogongoruu. Tole hiriyoota keetiif immoo waan itti dhaamuu barbaadu mee maaltu jedhanii warra dubartoota yeroo ammaa tokko fedhanitti yeroo fixan kanaaf ni maal dhaamta kootatti hojjedha jettaa immoo waanuma kamuyyuu hojjettan ni guddattan jettaa mee waan itti dhaamuu dandeessu maal jedhu? Ani waan danda'uu fi barbaadu hojiilee uffatanii uffatina bakka asumatti kootaatiin wajjin hojjedha isin barsiisnaa jechuun barbaada. Tole barumsa kee amma guyyaa barateetiin galgala dalaguu feetamoo akkamitti hojjechuu feetamee diizaayinara? Guyyaan baradhaa gisee xinaatii biyya naqannaa achumarraan immoo gisee maasii. Galatoomii mee hiriyoota kee keessaa obbolaawwan kee keessaa eenyutu caalaa hojjetamee waa'ee diizaayinii kana eenyutu dandeettii cimaa qabamee waan ati beektu jira? Caalaa akka dandeettii qabu maalidha? Inni immoo sirriitti caalaa hojjetan. Ofii yoo ilaaltu kun xiqqaadha umriidhaan wal caaltanii akkamitti isin caaluu danda'een? Inni beemin garuu inni nama addaa Rabbi umrii haa dheeressu numaan keenya bakka ga'e jecha. Hayyee ati oomee waa'ee diizaayinii isaaniitirraa fi uffata kana eenyu si hodhe akkanatti eenyu si bareeche? Uffata kana kanan bareechise amatti dha. Hayyee. Tole ati hanga isaanitti bira dhuftee isaan argitemee waan ati irraa baratte maaltu jira? Jaalalli isaan waliif qaban waa akkamii? Mee waan ati isaan irraa baratte maaltu jira? Isaan irraa baradhee ammaan kanaaf wanti naaf galan jiru jaalala isaan waliif qabanii jaalala akkasuma nuufis qaban irratti dubbamata. Kanaafuu dubartoota akka keetiitiif wanta ati dhaamuu fi qabdu mee maaltu jira? Warreen aadaa ofii hin beekne warreen seenaa isaanii hin beekne waan ati dhaamtu maaltu jira? Wantoota aadaa ofii agarsiisuu hin deemne akka aadaa ofii baratan akka aadaa ofii hordofanii akka gadiittis irreecha irraa maal fakkaata? baay'ee bareedaa irratti Ayyee baga isin hundee qajeelchuu ni barbaadu. hunda isaatu akkam bakka isaan ga'e kan duraaniitis isaanii kan dhibamanii mana yaalaa jiran abdiin isaanii fayyadu. Ayyee galatoomii jecha daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma kana biratti argamnu abbaa diizaayinii maqaa ofii asumaan of barsiisa. Maqaan kee hin jedhamu? Maqaan kiyya Ahmad Muhammad jedhama. Ayyee kara diizaayinii kana godhutti hangamtu? Kara diizaayinii kana godhutti waggaa 2 fi ji'a 3 naannoo gahu. Tole barumsa keetii fi diizaayinii hojjechuun walitti harkamu? Umuruun harkamu. Tole diizaayinoota kana yoggaa hojjettu har'a uffata bareedaa isaatti taatee amma tishirtiin ati hojjette kun anaafis akkasuma hojjettee jirta.
mee kanaafuu barumsi ati qabduu fi duratti ijoollee akka keetti warreen mana Kurumbullaa bakka hin taanetti sa'aatii isaanii dabarsaniif mee wanna itti dhaamtu maaltu jira wanna itti isaan barsiisuuf yaadde hoo maal? Warra sa'aatii isaanii qubaniif akka dhufanii na bira ta'anii gizee ana jedhu yoo ilaalan das na jaalatu tolallee bakka gizee ana jedhu ulfaatas yoo ulfaates yoo ulfaatu baate akka isaan dhufanii ta'anii ilaalan akka baratan hawwii godhu. Ayyee galatoomi siin jedha duratti hoo ati maal ta'uu barbaadan? Duratti bakka guddatee diizaayinara guddaa banee yaadatti hojjetu barbaada Oromoo tallee gargaaruu barbaada warra miidhamaa gargaaruu barbaada. Tole afaan keenyaan yeroo tokko immoo duuba kee yookaan namoota tokko gaafate duraan Kurumbullaa sirriitti taphataa jedhanii ijoolleen fa'aa ijoolleen jedhan kan gartee ijoolleen gamaa gamaa kan taphatan isa fa'aa sirriitti taphataa jedhanii namni si danda'u hin jiru jedhan akkamitti waan kan dhiistetti gara diizaayinii dhufuu dandeessan akkamitti dhiistee suusisan? Duraan taphataa gizee abbaan keenya gizee san barsiisanii gizee daa'imaa sanii gizee biratiin san hin taphataa akkamitti taphataa dhuguma namni hin danda'ullee hin jiru hin taphataa san booda dhiisee gara faazariin kootu taa'inaa jennaani bakka taa'ee sebira ilaalaa eegas irraa baratu jammare barannaan immoo hodhuu jammaree bakka inni hin jiretti anuma hodhaa bakka inni jiretti immoo isuma hodhaa. Kanaafuu warra akka keetitti suusii ijoollee ittiin qabaman illee garana koottaa jedhaan jirta jechuudha. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha diizaayina babbareedaa akkana jiru kana asirraa kaafnee akka itti bareedu ilaaluu dandeessanii baay'ee miidhagaa. Karaa harkallee yoo dhuftan abbaa gadaatiin jechuudha kunis kan dalagamee kunis abbaa gadaatiin asittis yoo ilaaltan uffannaa kana jechuudha isaan tun dalagee jechuudha kana hunda. Kanaaf diizaayinoonni isaanii hedduu namatti tola. Asumaan baga ayyaana irreechaa geessitan isiniin jedha irreechi baranaa irreecha gaarii isiniif haa ta'u warri miidhamanis rabbiin haa fayyisu kaduu immoo rabbiin biyyeettaa sabbisu jecha barri bara yaadannoo haa ta'u kanaaf bara geettanii bara baga wajjimaan geenne baga geessan baga wajjimaan geenne isiniin jedha isin hundi geessanii galatooma hanga ammas jechuudha uffata aadaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u galatooma bakkuma jirtanitti nagaan haaf ta'a isiniin jedha. Karabicho itule jawabuda gadode baufira otakiti kashakashelo la wagoro dodarale kashakashelo la wagoro dodarale